Hiikera. Jesus. Tot. Hallelujah. Amen. Siapa yang kau tak? Siapa? Apa itu tulis? Lafit. Ish. Apa lafit tulis? Heh. Kau isan pertama mira jadi itu malala. Kami dalam pada cuba dari turta. Kayo ko tamatnya kala sini bingken na. Amin. Aku Turki aja tu. Amin. Tambah Turki. Hospital kanjira. Negara kanjira. Mana yang ada kanjira? Mana kanjira? Ada tetapi fokus tadi kanjira. Homna doa kau Yesus ini baik. Inni caalu eenyu inni caalu immoo kan laannu maa inni wanta jedhudha inni caalu rakkina keenya miti mee hundumaa kan caalu dhibee keenya miti hundumaa kan caalu rakkina keenya miti hundumaa kan caalu eenyudha mee waaqayyoodha jedha anaaf jedhame hundumaa kan caalu waaqayyoodha jedha dabalaa mee waaqayyoodha jedha. Okay, inni hundumaa caalu waaqayyoon ta'uu isaa erga barree waaqayyo isa hundumaa caalu kanaaf immoo isa caalu kennama jireenya keenya keessaa isa caalu. Amiin jedha akka. Mee nama isa bukkee jiru qabiiti akkam nagaadhaani. Fayyaa keetiini. Har'aani. Isa caalu kennita. Isa caalu fudhattaani. Amiin jedha akka dabalaati. Gooftaa kana immoo galateeffannaaltu. Ani ashin amma kun mal jara nama warra kita kembali bushan kan jara ada jara tawa aja. Cago dah kakek zara terkutak kofta dah. Okay. Lakon sa toko kasin ya bulota nana gocha ayana wa kayo isa waldota Kristiana biya Makedonia ti rawatame kabiktan imbarbanna. Rakkinni ba isa yo isan qoreyu safara male gammadani degni sani baddu basa yo ta'eyu mal sani Degni sani baddu basa yoo ta'e iyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru. Maal malee? Okay. Isaan jaalaluma isaaniitiin hamma humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaanan ba'aaf. Warra waaqayyoof qulqullaan gargaaruudhaaf gocha ayyaana kana keessaa akka hirmataniif cimsanii ni kadhatu. Cimsanii nu kadhataniiru. Isaan wanni isaan irraa abdanne caalaayyuu godhan. Waan isaan irraa abdanne caalaayyuu godhan. Mee caalaayyuu godhan jedha. Duraan dursanii waaqayyootti of kennanii booddee immoo akka fedha waaqayyootti nuuf of kennanii. Kana irratti Tiitos gocha ayyaana isaa jalqabe kana isin gidduutti fiixaan akka baasuuf gorsineerra. Lakkoofsi torba mata duree kooti. Ammas wanta hundumaatti amantitti dubbitti beekumsatti dhimmutti jaalala nuyi isin gidduutti qabsiifnettis kennaa irraa hafaa akkuma qabdan gocha ayyaana kanattis kennaa irraa hafaa qabaadhaa jedha. Ameen. Lakkoofsa 8. Kana jechuun koos warri kaan attam akka dhimman argisiisuudhaan jaalalli keessan dhugaa ta'uusaa qoruudhaaf malee isin abboomuuf miti jedha. Mee namoonni isa caalu kana jaallattan gooftaa kana nan jaalladha namni jala jira as keessa jaallattu inni mas bukkee jiru attam gooftaan jaallattaadhe jedhe mee qabiite attam gooftaa kana jaallattaadhe inni keenya mee namni gooftaa jaallatu haadha
Ika sagalee waaqayyoo kana keessatti Phaawulos warra Qorontosiin lammaffaa ergaa isaa keessatti maal jedhaani? Warra Maqedooniyaa kan jedhaman tokkotu jiru, waldaa Maqedooniyaa kan jedhamu tokkotu jira. Isaan waldaa Maqedooniyaa kuni hiyyeessota ta'e warra akka keenyaatti fakkaata. Maaloodha? Maaloodha jedhee? Hiyyeessota ta'e. Hiyyeessota ta'aniitu jiranii garuu kennaa kana waaqayyoof kennuudhaaf isaan ani hiyyeessa jedhaniif hin qusanne. Isa caalu kanaaf waa kennuudhaaf irra caalaayyuu isaantu dhimmeenuu kanata ture. Migarmedha. Maal jarri kunoo hiyyeessa maal kennu waaqayyoof? Ofiyyoo hiyyeessa. Namoonni tokko tokko akka jedhu anoo hin qabu, anoo akkasii waaqayyoof maal hin kennaa? By the way, waaqayyo kennaa keenya barbaadee utuu hin taane yookaan nurraa dhabee waaqayyo nurraa fudhata yookaan nurraa liqeeffata utuu hin taane ittiin nu eebbisuufi. Mana masa buka jiru kennaa natti laattu ni. Daandii eebba keetii jedhi. Kennaa natti laattu jedhi dabalee ammayyuu. Daandii eebba keetii jedhi. Maleedhiin waaqayyoo hiyyeessa ta'ee birrii 100 sirraan barbaaduni. Maaliin jedhee? Namoonni tokko tokko gaafa waaqayyoof kennaa kennaadhanii waaqayyo kun hiyyeessa yookaan waanuma waan tokko hin qabne itti fakkaata jechuudha. Waaqayyoof kan laannu isa caalu laanna jireenya keenya keessatti isa caalu. Mee waan tokkoon isin gaafadha. Namoonni nama jaallattan tokkoof yookaan nama baay'ee jaallattan tokko jaalala keessan akkamitti ibsituuf mee? Maaliin ibsituuf? Sun jaalladha. Jettaa miti? Waan qabnu? Maa jettan? Waan qabnu ammuma qabnu waa gooneefitu jaalala keenya nama sanaan maal goona jechuudha? Ibsinaaf jechuudha. Malee fayyaa abbaan agoo sun jaalladha. Inni jedhamu hin ta'u. Hin ta'udha. Hin ta'u jedhaa kaayee. Tokko tokko fi waan mana kiraa kaffaluun qabu sun jaalladha. Eshi waaqayyoon erga hin jaallanna ta'e mee namni waaqayyoon jaallatu jira yoon jedhe hunduma keessattuu jaallatadhee ta'e yaada macheen miti dha kanaafuu gaafachuu nan barbaachisu kaa kun hin jaallatu miti waaqayyoon ani waaqayyoon nan jaalladha jiraame dabalaatu jiraame ammayyoo Tiitoon wanti inni isin biratti hafeef fedhe Phaawulos isa isin jaalala keessan itti mul'iftan kana fuudhee akka inni fiduuf isin biratti hafe Tiitoon Maazawai Tiitos akkuma Ximootiyoos Efesooniin ture Tiitoon immoo yeroo baay'ee Qorontos irra hojjetaa ture. Dhimma sun hojjeteetu ittiin mana jaaree mana Moositti qireessa. Hiyyummaa keessaa baaf inni tokkoffaan wanti gochuu qabdu maanni hojjettee hojjetu. Amma si bukka jiruun hojjedhu hin taa'inanii. Itti micaa godhii hojjedhu hin taa'inii adiin. Namni taa waliin qoricha duute adiin. Namni hojjetu adiin yeroo odeessu hin qabu adiin. Maqaa namaa kan balleessu nama kan walitti naqu isa mana ooluudha. Dhiiba manaa godhaa namoota oduu dhageessan bakka dhageessan ilaalaa kan jedhaati. Warri hojii hojjetan garuu fookesii isaanii yaadni isaanii hojiidha waan ta'eef yeroo tolicha odeessan hin qaban. Buna dhundhadhanii taa'u daqiiqaa 30 kadhachuu hin danda'anii sa'aatii 3 ta'anii fiilmii ilaalu. Sa'aatii 3 danfuudhaa fi waan danfuuf sa'aatii tokko fudhata. Lammataan danfuuf daqiiqaa 30 fudhata. Dhuguuf daqiiqaa 20 fudhata. 2 daqiiqaa 10 hir'uu ta'eera. Sadaffaan itti deebi'a daqiiqaa 30 fudhata. 2 daqiiqaa 30 ta'eera. Yaa'u caawwataa boonasiin jirti sa'aatii 3 gubda jechuudha. Qooda kana hojjedhu. Nama si bukkee jiruun hojjedhu jedhi. Itti micaa godhe ammas. Hiyyummaa keessaa ba'uu barbaaddaadhi.
jedhin hamma dandeessu hojjedhuuni qansiraa makana tokko gaafa dhaqu qansiraadha hoo maaliin godhaa jedheetu acaafii ishee qabee hojjeta abbaan hojii sun bora deemee ilaala bora akka jedhaan ayi siraa moltaan wuxaa'edha wuxaa kan jedhamteef hojiin guutee utuu hin taane yookaan namni hojii barbaachisu waan guutee utuu hin taane shikkaleessa sirriitti hojjete utuu si kana sirriitti hojjette inni si hojiisu sun kan biraatti si qacara malee yoo kun nama yoo kan biraatti dabalee si qacara gurbaan kun gobosiidha tallee kun gobosiidha jedhamta hojja hojiin nama godha አሜን ይደላሙ አሜን ቆፍታዬ ሰከደ አባቴ ሰራተኛ ነው እኔም እሰራለሁ አይተ ማልከድት ማይከልታ እንደውም አጀነ መጣይ አባቴ ገበሬ ነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ቁረሸላ ኮሰ ተቆር ቢሲና ማሪፈሳ አባቴ ገበሬ ነው ወይ ከልታ ኦሮሚ ፊሳ ቲንክ ማል ጀነራል Yesus itti fufee ishiin yoo natti Yesus mukichi wayini inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa koote maal godhe dhaabee kan eegu dhaabuun maaloon eeguun maaloon dhaabuun maaloon eeguun maaloon hojiidha nama si buka jiruun dhaabuunis eeguunis hojiidhaadhi dabalime dhaabuunis eeguunis hojiidhaadhiin nama si buka jiru harka qabii dhaabuunis eeguunis hojiidhaadhiin kanaafuu gooftaan Yesuus maal jedhe egaa abbaan koo hin naabaa'e hin taa'e hin hojjeta hin eega'e hin taa'e nuyi sa'aatii 5 sa'aatii 6 hojjennaan nu ga'a ol deebinee rafna firaashii moosmooltii kana keessa yaa waaqayyo na gargaari jedhame dabala yaa waaqayyo na gargaari jedha namni tokko immoo waan xiqqoo ishee jedhee yaaleen dadhabe naa game tokkitti yaalte kan biraa yaali sottee sii ta'uu dinnaan qottee sii ta'uu dinnaan murtee sii ta'uu dinnaan dhaabdee sii ta'uu dinnaan quncisi dhaggeeffadhu malee tokkitti numa yaaltee naa ta'uu hin jedhin waa tokko isin eebbisame harka keessan ol qabaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hafuurri iyyummaa jireenya keessan irraa raawwatee cabeera meenarraa cabeera jedha galateeffadhaa Yesuusiin attam hojiif qophooftee taadhaan egaa namas biyya tokko immoo taa'ee maal hojjetu hojiin dhabeedha maal argite hojjetu sin dhabame malee hojiin hin dhabame maal taateeti situ mara xarra deemte biiffee seete biiffee duwwaa maratu itti namas bijiru biiffee duwwaa maratu jedhi harka qabitti biiffee seete biiffee duwwaa maratu jedhiin hojiin hin maratamu jedhiin waan natti dhufte jedhaniin hanna duwwaa dhabe gadhaniin waa gidduutti meeshaan nu gaha kanaaf hojjedhu lammaffaan hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf wanta ati gochuu qabdu yoo jiraate wanta waaqayyo sii kenne keessaa waaqayyoof kennuu hin dagatin yoo laattu ta'e isin akkatti fudhatu qaba shakiin qabun lachanuu cheeggodhe lachanuu maal godhan jedhe cheeggodhe namoonni tokko annan hojjedha eebban qabu jedhe sababiin ati eebba dhabdeef maaliif yoo jette harki kee achi as malee asii achi ni hiixatu namni yoo facaase malee maal hammataa natti maame namni yoo facaase malee maal hammataa homaayyuu hammata kanaaf namni xaafii sangaa tokko facaase sangaa 10 eeggatamti sangaa meeqa eeggata namni xaafii sangaa 10 facaase immoo sangaa 2 eeggatamti meeqa eeggata nama si buka jiru qabi dubbinii harka kee keessa radhi jadi namayyume waasii galteetti harraniin qulfiin eebba keeti gooftaani harka kee keessa kaa'e raadhi
harka kee keessa kaa'eera jedhiin. Egaa maal jechuudha kuni? Yoo baay'ee laatte baay'ee argatta. Maalin jedhee? Yoo baay'ee laatte baay'ee argatta. Yoo xinnoo laatte xinnoo argatta. Baay'ee way baay'ee kennuu jechuun maal jechuudha? Nama si bukkee jiru gaafadhume. Birii dhibba kennuudhaa jedhi. Gaafadhaa birii dhibba kennuudhaa jedhi. 10,000 kennuudhaa jedhi. 5,000 kennuudhaa jedhi. 50 kennuudhaa jedhi. Miliyoona kennuudhaa jedhi. Miti jedhaa. Baay'ee kennuu jechuun 1000 kennuu jechuu miti. Baay'ee kennuu jechuun 100 kennuu jechuu miti. Baay'ee kennuu jechuun hamma qabduuf qixa qabduun kennuu jechuudha. Hello. Dhaga'amaa jira? Nama si bukkee jiru dhaga'amaa jira dhiimme. Namni baay'ee kennuu barbaadu dheera. Mee yaa Waaqayyo jedhaa mee? Na gargaari jedhaa. Ani baay'een kenna jedhaa. Galateeffadhu gaa Yesuus. Guyyaa tokko wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas irraa boqonnaa 21. Luqaas boqonnaa 21. Namoota kennaa kennaniidha gooftaa Yesuus taa'ee. Har'a eenyu akka caalaa kennu hin beeku namni ta'e garuu caalaa kenna caalaa fudhata. Maalin jedhee? Maalin jedhee? Nama si bukkee jirmee harka qabii baay'ee fudhachuu barbaaddaani. Baay'ee si kenni jedhiin. Baay'ee kenna jechuun maal jechuudha inni sin? Maal kennuudhaan jedhee? Malee inni tokko 1000 kenna waan ta'eef ani 1000 qabu jechuun miti jechuudha. Okay. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 mee namoota baay'ee kennan tokko laalla. Mee galmina. Yesuus achi ilaalee badhaadhonni kennaa isaanii qodaa buusii keessa utuu buusanii arge. Qodaa maalii keessa? Maal keessa? Baay'ee qodaan buusii yeroo sanaa akka ammaa kana keessa deemanii funaan utuu hin taane fiillafiitii kana ta'a. Iddoo kana ta'a. Qodaa buusii kana keessa namoonni wareega qaban fidanii buusu. Namoonni kennaa garaagaraa qaban fidanii keessa buusu. Namoonni buusii qabanis fidanii keessa buusu. Asuma ta'a malee fuudhanii irra siifachiin deeman dura jechuudha. Iddoo aarsaa kana ta'a fidanii iddoo aarsaa kana kaa'u. Kanaaf namoonni ka'aniitu fidanii iddoo aarsaa kana keessa kennaa buusu turan. Isa booda Yesuus wayyeedha. Mukoon gogaa. Namoota wangeela qabatanii. Fooqii 10 kan qabdu tokko achi turte. Keessaa 10ffaa fooqii tokko laatte namti. Maal jedhame? Eeshi baatee haala hiyyeessaa jechuun maal jechuudha? Kan maal hin qabne? Kan homaa hin qabne. Baatee karaa kan bira haala hiyyeessaa jechuun kan abbaa manaa hin qabne jechuudha. Karaa kan biraa waan ittiin bultu kan hin qabne jechuudha. Garuu mana kan qabdu. Hati. Yesus dinqiidha jedhame. Yesus dinqiidha. Nama sirra jiru akka qabi Yesus dinqiidha dhime. Hojii Yesus adda jedhime. Hattume kiraanchii kee lamaan baadhu. Yesus doktora. Yesus doktora. Yesus dinqiidha jedha. Doktor dinqiidha jedha. Makaanki. Gaarredoo. Waggaa meeqa erga miilli kee kun sinaafate? Waggaa lama guutuu akka itti deemteen beektu? Waggaa lama lafarra hin deemee bisirii. Lafarra harkifamtaa? Lafarra deemee kan argaa ture. Amma ammaatitti saya bal'aa na gargaaree akkuma yaa'ii na qaqqabee akkuma saya wajjin na gargaara.
kiraanchii kana waggaa lama fayyadamtanii? Waggaa tokko itti fayyadamuu gootan. Waggaa tokko? Akkatti deemtanii beektanii? Akkamitti deemata lafarra fokoteetti nan raareetti akka deematti nan hambina gargaaretti nan akkumaan deemee immoo hamba wajjin waamina gargaaruu kootti nan jedhanii waldaa rakoo waldaatti fayyee. Amma kan hin jedhu namoo hin kadhattu karaarra deemtanii? Karaarra deemata akka achaa ture fi namoota ammayyuu ammayyuu. Obboleettii ani wanti jechuu barbaade haati koo obboleettii isaaniiti isaan obboleeyyanii haati koo immoo amma waggaadhaaf deemu amma saayikiliidhaan naannoo baay'inoof jiru amma akka har'a dhufne seexanni fayyinni isaanii har'a waan ta'eef seexanni kana irratti qabatee achi baay'inoof jiru amma eenyudhaan deemaa jiru obboleettiin sanyiidhaan daddarbee jechuudha dhukkubni kuni isaanis naafatanii saayikiliidhaan deemaa jiru amma baay'inoof jiru har'a. Innaa waaqayyo anaafis naa gadadha waaqayyo akka isaan fayyise haadha koos akka fayyisu waaqayyo naa gadadha waaqayyo danda'aadha. Maal jettu? Isheenis obboleettii kooti dhiiga kooti naa kadhadhaaf isaanii. Isheenis kiraanchii saayikiliidhaan deemti? Saayikiliidhaan deemti. Yesuus hin danda'a. Kan namaaf hin danda'amne. Gammachuu guddaan natti dhagameera. Gammachuu guddaan natti dhagameera. Maatiin nama kanaas keessa jirtu? Maatiin nama kanaa kan biraan jirtu? Eessatti dhalattan isin? Gooruma kana keessa. Asumatti dhalattan? Gooruma kana keessa dhalattan. Asumatti dhalattanii namni kan isin beeku kadhannaadhaan. Kadhannaa jiratti bakka reefu malee jiratti kadhannaa kan hin beekne. Jechuuni kanaarra deemtanii kadhattu. Gandi irra deemee kadhataa jira hundumtuu hin beeku magaalaa kana keessatti namni beeku lafarra deemee makiina jala ciisee kadhachuudha. Kanaaniifi injiniidhaa ba'ee kadhachuudha hundumtuu hin beeku. Kadhattuudha maqaan keessan. Har'aa kaasee garuu afuura kadhattummaa kanarraa cabseera Yesuus. Dhaggeeffatu sitti nima. Iyesuus jedhame. Iyesuus kan inni dhufee jedhame. Hiyyeessota gargaaruu fedha. Ameen. Ameen. Utuu ani jiru utuu ati jirtu lammata namni kun hin kadhatu. Ameen jedha kayyaati. Wayyaan isaa kun itti geeddaramuu qaba. Shamshii isaa kun itti geeddaramuu qaba. Anamma shamshii tokko nan kennaaf hin ture garuu borsaa koo fuudhanii deeman. Tajaajilarran ture beeku. Garuu jechuudha birii 300 nan kennaaf. Borsaan koo hundumtuu deemeedha Addis Ababa. Ana duwwaa akkasitti sin jedhe. Kanaaf namni tokko dhugaa Waaqayyo si beeka. Nama kana gargaaruu keenya Waaqayyo hin gammada. Hin gammada moo hin gammada? Amma waa tokko duwwaan barbaada. Innis maal yoo jettanii achi si qabeessa. Waggaa lama kiraanchiidhaan deemee erga Yesuus kan harkaa gate. Hin jedhame. Hallelujah.
Shamishin kun haaraadha. Kaleessa konfiraansii gooroo irratti uffadha. Konfiraansii eelaa irratti. Kanin jedhu waggaa lamaaf kiraanchiidhaan deemte. Waggaa lamaan kiraanchiidhaan deemin kiyya. Inni ittiin turee tajaajilu waldeenyi na gargaaree hamma na ga'uun. Waldaa kana dhufee asitti na gargaaranii mikiraata isaatiin deemee har'a ga'ee odeeleen isaan na gargaaranii waldaa kanarra deemee na gargaaruu baatanii waaqayyoonis waaqa wajjin bu'anii isaan na gargaaranii har'a ga'e. Kottuma maakinaa qabna. Eeshi. Kana Yesuus. Ameen. Kana Yesuus jedhame. Dabala kana Yesuus jedhame. Amma asuma lafa godhaa fi birrii waliin gaafii tokko yaa yeroo birrii hunduma keenya gargaara. Namni takka birrii qabaattee utuu hin gargaariniin. Eeshi si gala miti kaleessa dheengadda birrii tokko laattu miti 10 saantimii faa laattu miti har'a afeeran. Amiin jedhaaka. Hafeera jedha. Hafeera jedha. Eeshi amma qoy walitti qabne laannaa asirra godhata. Kanarraa fayyuun kiyya mana yaalaa deemee maaliin waaqa amantee jirtaa hinaan jennaan waaqa kannaa walii kana malee hin beeku maal gochuun mana waaqaa dhiisee mana jettan na kana waan akkasuma kana achi maana mana na deemu wallaa kee jira meetii nake kanatti miti waaqayyoo kanatti naan jedhee. Wal fuudhaati lachaan saarka keessatti qabadhaati. Kunoo ilaala waan baachaa ture lafarra boqoqaa ture erbee harkatti baadhee deebi'ee lafarra boqoqee raaree keessa deeme ganaa taabinaa deemee lukasirraa kunnaannaan didee gadee amma immoo deebi'ee warra luka saniinis gooftaan na dhaqqabee taffayyee. Badhaate kana siqaati mi'aatti agarsiisa. Minoo amma nan deema kinoo. Amma garuu enna. Maal soo hafee? Namni tokko olu taali guyyaa jannaan dhufeera dhume. Olu taali guyyaa jannaan dhufeera jedhu. Amma garuu guyyaa kedhufee guyyaa hiikamaa.